Tole akkam jirtu kuni kutaa lammaffaa chapter 1 yookiin immoo one overview of financial system jedhu isinii qabadhee dhiyaadhe Neeluu Darbeen jedhama Addis Ababa University irraa. Tole ka financial market kan jedhu maal kan jedhu irraa kan itti fufna jechuudha. Financial market jechuun akkuma kana dura ilaalle financial instrument iddoo itti maal ta'anidha tiree iddoo itti ta'anidha jechuudha. In market economy, the allocation of economic resource is driven by outcome of money privatization. Price are signals that direct economic resource to their best use. Me asirratti kutaawwan yookiin immoo marketiiwwan maal fakkaata kan jedhu wajjin ilaalle jechuudha. Okay. Two type of financial market in economy. Economy keessatti financial marketii gosa meeqa qabna? Gosa lama qabna. Kitaabileen tokko isa kana gara meeqatti qoodanii ilaalu? Iddoo sadiitti qoodanii ilaalu jechuudha. Garuu iddoo lamatti qoodnee tokko isa lammataa keessa immoo kutaa lammataa qoodnaa jechuudha. Inni jalqabaa the market for product, the second market for what? Product fi factory jedhee factor of production kan jedhu kutaa lamatti qoodaa jechuudha. Market for product hin jennu isaan kunneen maal? For manufactured good and service jechuudha. Isaan kunneen fakkeenyaaf gamoo ta'uu danda'a yookaan immoo the result jechuudha baay'ee. Resultiiwwan iddoo itti trade ta'anidha. Inni lammataa immoo factoryidha. Factory jechuun means of production jechuudha. Isaan kunneen laborii fi capital jechuudha. Maaliif bu'aa tokko yookiin production tokko commoditiiwwan kamiyyuu argachuu fi maal barbaanna laborii fi capital nu barbaachisa jechuudha. Humna namaa fi capital. Isaan kunneen the market for factor of product kan jedhu. Kitaabolee tokko irratti iddoo sadaffaan itti qood maal jedha financial market jedha. Garuu asirratti financial market jechuun there is a market for financial instrument or financial asset in there. Financial asset immoo maal they means to raise capital jechuudha. You see? Capital yote in other ways financial market are market for what? Factor of production kan jedhu keessatti ramaduu hin dandeenya jechuudha. Our focus is on one part of factor market, the market for financial asset, financial market same. Market for financial asset, which is what? Financial market jechuudha. Okay. What is financial market? Financial market is a market where financial assets are exchanged. Iddoo financial asset yookiin financial instrument itti ta'udha. Exchange itti ta'u maal jennaani? Financial market jennaani jechuudha. Financial market are market in which funds are transferred from people and firms who have an excess available funds to people and firms who have a need of funds. See, market kanarratti bondii, stockii, instrumentii yookiin insurance policy maal kan fakkaatan kuni isaan kunneen iddoo maal ta'anidha? Iddoo exchange itti ta'anidha. Kallattii kanaan fandiin warreen qaban irraa people yookiin firmi ta'uu danda'a. Isarraa warreen hin qabne yookiin yaada biizinesaa warreen qabaniif maal ta'udha? Transfer kan itti ta'udha jechuudha. Isee means jechuudha. Means daandiidha jechuudha. Okay, financial market such as bond and stock market are crucial in economic system jechuudha. Financial market keessa kan akka bondii yookiin stock market is so crucial. Okay, those market channels channel fund from savers to investors, thereby promoting economic efficiency. Channel or means to transfer of funds. Okay, well functioning financial market such as the bond market, stock market and foreign exchange market are key factors in producing high economic growth. Isaan kunneen gahee isaan economic growth keessatti qaban kaasuuf. Okay, debt instrument or bond market allow government, corporation and individual to borrow to finance or borrow to finance activities. Isaan kunneen debt marketii, bondii, deetii kan jennu kan bondii irratti gurguramu, kan deetiin irratti gurguramu, debt market or bondiidha isaan kunneen. Akkasuma immoo stock marketiinis immoo stockii kan irratti gurguru yookiin immoo irratti bitannu jechuudha. Okay, in this market borrowers issue a security called a bond. Inni kun specifically why bond debt marketii gaafa laalledha jechuudha. Marketii kana irratti maaltu ta'a? Borroweriin maal issue godhu? Bond issue godhu jechuudha. Bond issue inna godhaniin booda that promise the timely payment of interest. Interest
sa'aatii eegamutti kaffaluu fi principal over some specific time horizon immoo keessatti time murtaa'e tokko keessatti immoo principal isaatillee kaffaluu maaltu qaba promise kan itti galanidha jechuudha. The interest rate is cost of borrowing. By the way, FME yookiin financial management cost of capital kan jedhu partii chapterii dhumaarra jedhana fakkaate isa irratti ilaaltu isa kana. Interest rate maada cost of borrowing cost of capital keessa jechuudha. Okay. There are many different type of market interest rate. Inni kuni interest rate yu gaafa gaafnu akkaataa risk maal isaan risk profile isaan irratti hundaa'uudhaan different market interest rate qabu jechuudha. For example, mortgage rate, car loan rate, credit card rate isaan akkasii kan. Fakkeenyaaf mortgagein innaa dheeraa turuu danda'a. Maaliif bittaa manaa warreen akkasii kana kan taasisaniif car loan innis akkasuma riskii gurguddaadhaaf maaltu danda'a. Riskii guddaa irratti expose ta'uu waan danda'uu fi interest ratein isaaniillee walqixa hin ta'u jechuudha. Okay. The other market is the stock market. Inni lammataa jechuudha. Stock marketiin immoo maalidha? Common stock, you see, common stock or just stock can represent the ownership in the company. Inni kun iddoo trade itti ta'udha jechuudha stock marketing. Company initially sell stock inni kun primary market irratti jechuudha. Waa'ee primary secondary booddee ilaalla. Jalqaba irratti funding raise gochuu gaafa barbaadu primary market irratti maal godha? Stock isaa gurgura jechuudha to raise money. But after that the stock is traded among investors. You see, inni kun immoo liquidity stockii keenya yookiin security keenya cimsuu fi secondary market irratti initially maal kan ta'anii raise ta'anii yookiin immoo issue ta'anii warri inna gurguramaniin booda innaa lammataaf ownership yookiin immoo investor biraatiif jechuudha. Investor lammataatiif gaafa gurguraman maal jennaan secondary market yookiin secondary market keessatti gurgurtaan akkasiisuun liquidity isaa cimsuuf yookiin immoo ability to be converted into cash jechuudha. Isa kana cimsuuf kan raawwatamudha jechuudha. Okay. The foreign exchange market immoo isa kana beektan warreen Binance maal kana irratti trade gootanii jiraattanii foreign exchange market jechuun dollar fakkeenyaa fi dollar bitanii maal gochuudha gara birrii keenyaatiin gurguruu ta'uu danda'a yookiin immoo birrii keenya dollaratti gurguruu ta'uu danda'a. Isaan kanneen foreign exchange market. Foreign exchange market are the largest of all financial markets with average daily turnover in excess of 5 trillion dollar jechuudha. Daily isa kana qaba baay'ee guddaadha jedhamee beekama jechuudha. Okay. Inni kun gaaffiidha. Of all the active market, the stock market receive the most attention from the media. Maaliif meesa kana deeply ilaalame maaliif media attention qabaate jechuudha kan jedhu. Okay. The other thing, function of financial market. Maal hojjeta financial marketing? Financial market provide three major economic functions. Price discovery, liquidity, reduce transaction cost kan jedhu jechuudha. Price discovery gaafa jennu akkamitti price discover gochuu danda'a? Inni kun mainly based on what? Demand fi supply kan jiru irratti illee hundaa'udha jechuudha. Okay, price discovery since the interaction of buyers and sellers in financial market determine what? Price of the traded asset. Trade what? What it determines? Sorry. See, the interaction of buyers and sellers in financial market determine the price of traded asset. My interaction is ani jechuudha. Interaction buyers fi sellerii maal godha? Price asset sana kan murteessu sada jechuudha. They determine the required return that participant in financial market demand in order to buy financial instrument. Financial asset by the way, generally the supply fee demanding isa price wantoota murteessan keessaa isa tokkodha. Garuu objective in financial asset nama bituu tokko immoo maalidha? Returnidha. Return inni naaf idoo maalidha? Kan jedhu tokko jechuudha. Isa kanallee assess waan godhuufi demandii isaatiillee isa kanarratti hundaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf security'n suni amma inni fedheena yookiin immoo required return isaatii ol yoo ta'e demandii akka dabalaa deemu jechuudha. Required return isaatii gadi yoo ta'e immoo demandiin warreen financial asset kana barbaadanii hir'ataa deema jechuudha. Okay.
The other thing maadha liquidity dha. Duratti maal jenne liquidity is the ability to be converted into cash in what in short period of time jechuudha. Is an appealing feature when circumstance arise that either force or motivate investor jecha force dirqisiistuu danda'a motivate maal gochuuf security isaa yookiin immoo qabeenya isaa kan asset isaa kan maal gochuuf gurguruuf jechuudha. Circumstance akkasii sun gaafa uumamanii yennaa ammamii keessatti gurgurachuu danda'a without loss dha baay'ee. Inni kun market irra gatii jiru gadi osoo gadi hin buusin without loss gaafa gurgurachuu danda'u. Otherwise an investor would be compelled to hold a financial instrument until either condition arise that allow for the disposal of financial instrument or issuer is contractually obligated to buy it of it. Inni kun fakkeenyaaf disposal kan jennu isaan maalidha asirratti for debt instrument that when it matures gaafa inni mature godhu guyyaa inni mature godhu akka eeggatu isa taasisa jechuudha investor san yoo maal inni hin jaraanne yoo liquidity yookiin immoo gabaan yeroo gabaabaa keessatti bituu yookiin gurguru yoo jiraanne jechuudha. Deetiin sun guyyaa maturity isaa akka eegu isa taasisa. Liquidity immoo kaampanii sun voluntary isaa ta'u involuntary liquidate yookiin immoo hojii isaa adda kutuuf gaafa dirqamu jechuudha. Voluntary involuntary guyyaa sana jechuudha. Maal kan argatu qarshii dura invest godhe capital jalqabaa san yookiin immoo qarshiin dura baasan kan argatu jechuudha. Because of what? Because of liquidity kan jennu jechuudha. Okay. Liquidity all financial market provides some form of liquidity. However, the degree of liquidity is one factor that characterizes different financial market. Isaan tokko more liquidity gaafa ta'an isaan tokko immoo less liquidity. Liquidity akkuma duratti ni jedhe kaashitti convert ta'uu danda'u isaaniidha jechuudha. Kaashitti convert ta'uudha gaafa jennu garuu gamoo market irratti miliyoona 10 baasu tokko miliyoona 5 osoo jedhee miliyoona 5 kisaaree yeroo muraasa keessatti daqiiqaa muraasa keessatti gurgurachuu danda'a. Inni kun garuu liquidity dha jechuu hin dandeenye. Dirqama maal ta'uu qaba? Market value isaa meeqa? Miliyoona 10 ta'e miliyoona 10 saniiti yeroo ammamii keessatti gurgurachuu danda'a kan jedhu jechuudha. Okay. The more actively that instrument trade in the market, the greater the liquidity. Kana jechuudha. Daddafiitiidhaanii actively trade kan ta'u ta'e liquidity dha jenna jechuudha. Moreover, the lower the market trading cost. Okay. Moreover, the lower the market trading cost, the greater trading volume are likely to be. Inni kun immoo concept maalii qaba? Gaafa trade goon costiin isaa xiqqaa yoo ta'e, volume market irra jira maal ta'a hin guddataa jechuudha. Even in other way, market irra trade gochuudhaaf costiin isaa immoo guddaa yoo ta'e, volume market irratti inni qabu xiqqaa ta'a jechuudha. Security hin qabu jechuudha. Okay. This is a market in which it is cheap and easy to find counterparties is also likely to be a market in which one asset exchanges are relatively liquid jechuudha. Akkuma concept kana qaba jechuudha. Inni kun counterparty jechuun nama bituu fi isa gurguratu nama gurguratiif immoo isa bitu argachuuf jechuudha. Cheap fi easy yoo ta'e relatively inni qaamni kun yookiin security kun maal jennaani liquid dha jenna jechuudha. Cheap you see those a market in which it is cheap and what cheap and easy to find counterparties. Counterparty nama fallasan nama bituu yookiin nama gurguru jechuudha. Kana jechuun nama bituuf nama gurguru counterparty jennaani nama gurguratuuf immoo namni bitu counterparty jennaani jechuudha. Isa kan argachuudhaaf easy fi cheap yoo ta'e marketing kun liquid dha jechuu hin dandeenye relative jechuudha. Okay. The other thing function of financial market reduce transaction costs jechuudha. This is performed when financial market participants are charged and or bear the cost of trading a financial instrument. Transaction cost akkamitti isa gaaf jennu inni kun relatively directly yookiin lender and borrowers directly engage kan godhan irraa gaafa laallu costing transaction keenya isa gama financial market kanaani maal jechuudha minimum dha jechuudha. Isa kanadha kallattii kanaan transaction cost hir'isuu danda'a jechuudha. Okay. Okay, in general there are three classes of cost iddoo sadiitti qoodee ilaaluu hin dandeenya. Search and information cost, contracting and monitoring cost of incentive problem kan jennu jechuudha. Inni kun ka search and information cost kan jennu paartiin jalqabaa kuni jalqaba irratti nama bitu yookiin nama gurguratu sana barbaannee argachuu fi maal kan goonu costiin hin argamuudha jechuudha. Transaction cost irratti jechuudha. Searching cost kana category meeqatti qoonna? Category lamatti explicit implicit jenna. Explicit maal? Explicit cost
Costs include expenses that may be needed to advertise one intention to sell or purchase financial instrument jechuudha. Inni kun namicha bituu san argachuu fi yookiin immoo security keenya beeksisuuf baasinu baasnu cost nu baasnu explicit cost jenna. Implicit cost immoo inni kun time spent dha. Cost include the value of time spent in locating in counterparty to the transaction jechuudha. Inni kun indirectly what time yeroo nu fudhatu sana jechuudha. Counterparty akkuma duratti hin jedhe isa counterparty sana argachuu fi yeroo nu fudhatu. The presence of some form of organized financial market reduce such cost. Information cost no matter. Information cost are costs associated with assessing financial instrument investment attributes. A price okay. Inni kun information cost waa'ee financial instrument sana beekumsa deebii ta'e qabaachuuf jechuudha. Kana jechuun waa'ee return isaa ta'uu danda'a, waa'ee risk profile isaa ta'uu danda'a, isa akkasii kana jechuudha. Okay, in price efficient market, price reflect aggregate information collected by all market participants. That means by the risk isaa guddaa yoo ta'e risk isaa kana cover gochuudhaaf price idhaan jechuudha. Price idhaan maal godhu gadi buusu ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bondii fi stookii yoo ilaaltan riskiidhaan kamtu caalaa? Stookiin riskiidhaan yookiin immoo equity kan jennu kuni maalidhaan hin caalaa? Riskiidhaan hin caalaa. Kanaafuu interestii isaan irratti illee yoo ilaaltan jechuudha. Bondiin less riskii waan ta'eef interestii hammam nu kenna? Interestii xiqqaa nu kenna jechuudha. Equitiin immoo riskii guddaa waan qabuuf returniin isaa guddaa ta'a jechuudha. Isa kanadha baay'ee. Price efficient market keessatti aggregate information argachuu dandeenya kan jedhu concept kana qaba jechuudha. Okay, cost of contracting and monitoring. Inni kun immoo qaama counterparty sana inni arganneen booda contracting fi monitor kan gochuu fi cost nu baasnu. These costs are related to the cost necessary to resolve information asymmetry problem jechuudha. Kana jechuun information asymmetry garaagarummaa yookiin information gaappii namoota bituu fi gurguruu gidduu sana jiru solve gochuudhaaf kan deemnudha jechuudha. When the two parties entering into the process limited information one each other and seek to ensure that the transaction obligation are fulfilled. Okay, cost of incentive problem. Cost of incentive problem immoo maalidha? Cost in the transaction kun happen godhen booda jechuudha. These are costs incurred when there are problems related to conflict of interest jechuudha. Even after transaction ta'uu danda'a conflict of interest between buyer fi borrower gidduu jiru jechuudha. Buyers and seller yookiin lender and borrower jechuudha. Isaan gidduu conflict of interest jechuudha. Isa kanadha cost of incentive problem kan jennu jechuudha. Okay, classification of financial market. Financial market iddoo baay'eetti qonnee ilaaluu dandeenya garuu qaama wantoota tokko irratti hundaa'udha. Fakkeenyaaf based on nature of claim irratti hundaa'udha. Maal jechuun dandeenya? Deetii fi equity, bondii fi maal jechuudha? Stock kan jennu. Classification maturity of mindino classification by maturity of claim. Money market, capital market. Money market isaan kunneen waggaa tokkoo fi isaa gad, capital market immoo waggaa tokkoo fi isaa ol. Money market irratti kanneen akka treasury bill, commercial paper maal kan fakkaatan capital market bondii fi stockii mainly trade kan itti ta'an jechuudha. Season of claiming by season of claim primary market secondary market jechuudha. Inni kun marketii jalqabaa newly issued inni kun immoo inni issue godhamin booda investorota gidduutti jechuudha. Secondary market classification by immediate delivery or future delivery. Immediate delivery cash or spot, derivative immoo future jechuudha. Future delivery jechuudha. Classification by organizational structure. Inni kun exchange market fi maal jenna over the counter market. Exchange isaan kunneen iddoo murtaa'aa warreen qaban akkasumas structured kanneen ta'an gaafa ta'u over the counter iddoo murtaa'aa ta'e kan hin qabne akkasuma immoo structuring isaanillee well structured kan hin taanedha jechuudha. Risk profile isaanillee olaal exchange market less risky gaafa ta'u inni kun immoo high risk dha jechuudha baay'ee high risk akkas jennee qooduu hin dandeenya jechuudha. Over the counter kan jennu kanneen akka fakkeenyaaf coiniiwwan garaagaraa liistii ta'an maal kunneen over the counter keessatti gaafa ramadaman exchange immoo isaan kunneen kanneen akka Nasdaq ta'uu danda'a, New York City Security Exchange ta'uu danda'a, akkasuma immoo Ethiopian Security Exchange isaan kunneen exchange market keessatti ramadamuu danda'u jechuudha. Okay.
Financial intermediaries in qaama sadaffaa isa kana funduratti deeply ilaalla qaama sadaffaa lenderii yookiin borwarii gidduu galanii maal godhaniidhaaf flow of funding facilitate warreen godhaniidha jechuudha. Instead of saver lending investing directly with borrowers, financial intermediaries such as banks play as middleman jechuudha. Middleman akka middleman taanii hojjechuu danda'an isaan kanneen financial intermediary kan jennu jechuudha. The intermediary obtain funds from savers. Intermediary then makes loan or investment with what borrowers jechuudha. Fakkeenyaaf nuti baankiitti seef gochuu dandeenya. Baankiin immoo warreen yaada investmentii qabaniif maal godha liqeessuu danda'a jechuudha. This process is called financial intermediation jennaan jechuudha. Processiin gidduu galanii maal gochuu fund flow kana taasisu kuni financial intermediation jennaan jechuudha. Okay. Is actually the primary means of moving what funds from lenders to borrowers. In the more preferable jedhamete yaadam by the financial intermediary kan financial intermediary funding kenya raise gochuuni more kan direct finance sanarra baay'ee filatamaadha. More important source of finance than security okay more important source of finance than security market such as stock isaan kunne fakkeenyaaf bitaa zero market ta'uu danda'an waan ta'eef isaanirra more filatamaadha jedhameeti yaadama jechuudha zero intermediaries. Okay. Financial intermediaries maaliif barbaachisan? Waan sadiif barbaachisan isaanis transaction cost, risk sharing fi asymmetry information jechuudha. Transaction cost direct zero market yookiin immoo direct borrower fi lenderiin walitti dhufuurraa costiin maal ta'a gama financial intermediaries gaaftee hin xiqqaata jechuudha. Fakkeenyaaf araaxaa baddaarii warreen jedhaman direct jedhama isaan direct financing yoo laaltanii fi baankii irraa liqeeffachuun costiin isaa kamtuu guddaa akka ta'e laaluu hin dandeessanii jechuudha. Financial intermediaries make profit by reducing transaction cost. Isaan iyyuu akkamitti profit buufatu transaction cost kana waan reduce godhaniif jechuudha. Warreen liqeeffatu san irraa hamma ta'e percentage 7 yookaan liqeessu ta'e warreen save godhuuf immoo percentage 5 save godhaa jechuudha. Kana gidduutti percentage 2 maal godheera save godheera jechuudha. Inni kun isaa fi bu'aadha jechuudha. Okay, reduce transaction cost by developing expertise and taking advantage of economic of scale jechuudha. Isaan kunne fakkeenyaaf akkamitti cost kana immoo reduce godhu fakkeenyaaf information risk hir'isuudhaan riskiin gaafa irratu maaltu profitinis irrachuu qabu yookiin immoo returninis irrachuu waan qabaatuuf jechuudha. Okay, risk sharing risk illee share gochuu danda'a pooling of risk kan jedhu financial intermediaries low transaction cost allow them to reduce exposure of investors to risk through process known as risk sharing jechuudha. Risk pooling kan jennu sana jechuudha. Financial intermediaries create and sell asset with less risk. Maaliif assets godhu waan ta'eef jalqaba irratti qo'annoo taasisu waan ta'eef nama kamittuu iyyuu liqeessuuf fakkeenyaaf yoo ilaaltani kollaateraal qabsiisuu danda'anii kana dura maal irratti akka inni hirmaataa ture hojii akkamii akka inni hojjechaa ture isa kan assets gochuu danda'an jechuudha. Sababa kanaatti riskiin maal ta'a minimize ta'a jechuudha. Directly engage gochuu risk. Okay, less risk to one party in order to buy asset with greater risk from another party. Okay, this process is referred to as asset transformation. Because it's since risky assets are turned into safe asset for investor can generate. Okay. Financial intermediaries are also helped by providing the means for individual and business to diversify their asset holding. Inni kun akkamitti hojjenne zero financial intermediaries asset isaanii diversify in the form of maal ta'uu danda'a stockii yookiin bondii maal kan gaaf jennu maala diversify asset diversify goonanneeti kallattiitti yaadamudha. Kallattii financial intermediaries kana kan jennu financial intermediaries qarshiin achirratti paartii yookiin baankii maal kan irratti save goone investmentii yookiin kaampaanii tokko irratti qofa miti invest kan isaan ta'an. Banking sector mataa irratti invest gochuu danda'a. Real estate irratti, mining irratti, agriculture irratti ta'uu danda'a. So economy isaa maal diversified iddoo ta'etti maal ta'eera invest ta'eera jechuudha. Directly bondii kaampaanii tokko bituu irraa birrii keenya baankii osoo ta'echisne baankiin sun iddoo gargaraatti maal gochuun akka liqeessuun diversify akka qarshiin sun diversify akka ta'u taasisuu danda'a concept isaan qaba jechuudha. Okay, low transaction cost allow them to buy a range of assets, pool them and then sell right to the diversified pool to individuals. Okay.
Asymmetry information. Financial intermediary sababni isaan barbaachisan tokko asymmetry information waan jiruuf jechuudha. Asymmetry information jechuun information gap. Another reason financial intermediaries exist is to reduce the impact of asymmetry information. Impact yookiin immoo miidhaa isaa hir'isuudhaaf jechuudha. One party lacks crucial information about another party. Impacting decision making jechuudha. Information kun decision dhaafi barbaachisaa ta'e osoo jiru isa kana dhabu jechuudha. So inni kun immoo maal gochuu danda'a change yookiin immoo impact qabaachuu danda'a jechuudha. Usually discuss the problem along two factors. Inni kun asymmetry information sababa maaliitiin dhufu? Adverse selection and moral hazard kan jedhu kallattii lamaan dhufuu danda'a jechuudha. Maal kan jedhu ni tokko nalla. Adverse selection. Adverse selection namoota transaction irratti engage godhan namoota lamaan kana gidduutti jalqaba osoo transaction hin gaggeeffamin beekumsi inni tokko qabu waa'ee commodity waa'ee asset sana namni beekumsi inni qabu isa lammataa sana caaluudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf used car ta'uu danda'a. Used car namichi gurguru deep waa'ee car sana hin beeku waan ta'eef dhoksuu danda'a jechuudha. Information tokko isi kana namichi bitu sun immoo waa'ee konkolaataa sana deep information waan hin qabaanneef gaappii tuumama. Isa kana adverse selection in advance of what? In advance of transaction jechuudha. Before transaction occur. Information jalqaba osoo transaction occur hin godhin jiru jechuudha. Sababa isaan kan dhufudha jechuudha. Potential borrowers most likely to produce adverse outcomes are ones most likely to seek a loan. Potential borrowers most likely to produce adverse outcome barbaachisan kan taasisu geessuu danda'u jechuudha. Kana similar problem akkuma insurance fakkeenyaaf unhealthy people namni dhukkubsataa ta'e tokko waa'ee dhukkubasaa kun jalqaba irratti osoo transaction hin galamiin waan beekuuf dhoksuu danda'a dhukkubasaa kan adverse selection kan jennu isaan akkasii transaction osoo okkar hin godhin jalqaba irratti maal kan jedhani information argachuu danda'an jechuudha. Moral hazard immoo after transaction akkaataa walii galteetti isaaniitti perform godhamoo miti kan jedhudha. Fakkeenyaaf namichi qarshii liqeeffattee biizinasa riiskii hin qabne irratti engage godha jedhee sababa riitanii guddaa barbaadutiin riiskii guddaa kan qabu irratti engage gochuu jechuudha. Moral hazard kan jedhu. Hazard that borrowers have incentive to engage in undesirable immoral activities making it more likely that won't pay a loan back jechuudha. Inni fakkeenyaaf loon isaa hidhaasa deebisee illee akka hin kaffalleef jechuudha. Akka kisaaruuf illee maaliif kaffaluu waan hin barbaanneef incentive kaffaluu waan hin qabneef gocha akkasii kanallee raawwachuu danda'a jechuudha. Again with insurance people may engage in risky activities only after being insured. Fakkeenyaaf namni insuraansii konkolaataa bitate konkolaataa isaa iddoo danger place'itti maal gochuu gatee deemuu ta'uu danda'a. Speediin barbaachisneen ofuu danda'a. Isaan akkasii maaliif insuraansii waan qabuuf jechuudha. Inni kun moral hazard kan jennu jechuudha. Another view is conflict of interest. Another view is conflict of interest jechuudha. Akkaataa itti barbaadamu sun ta'an akkaataa itti barbaadamne hin deemu jechuudha. Okay. Isi financial intermediaries in kunka financial intermediaries do this adverse selection and the moral hazard problem enabling them to make profit jechuudha. Namoonni kallattii adverse selection yookiin moral hazard profit akka isaan making goone. Because of this their expertise yookiin dandeettii isaan qabaniifidha baay'ee. Beekumsa waan qabaniif in screening and monitoring. They minimize the loss earning and higher return or lending and buying higher yield to savers jechuudha. Okay. Inni kun yaa'u ta'ebiliidha. Primary asset and liability of financial intermediaries jedha. Okay, chapter 1 kanumaan goolaba. Yaada qabaattan comment irratti nuu kaa'adha. Channel kana subscribe gochuudhaan akkasuma immoo wanta barbaachisu gochuudhaan nu jajjabeessan jedha. Galatooma horaa bulaa.